Hangam takka si amanuu dandeenya. Adda kee kanatti milikkita wayii dibu qalamii wayii faa dibu fiqaaduu dhawoo ta'ee zamzam jedhanii moo gaafatanii Feesbuukni kee maqaa wayitiin jira. jaajatamii jaafaan hojjetu isaan Bilbila kee irra dheeguu irratti qabadhu faarfannaa wayii irra jira. maaliif jennaan yeroo itti taa'ee shamarran faana geemii taphadhu hin qabu asirra na waraanee Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota miidiyaa Zaad kanneen biyya alaa fi biyya keessa teessanii nu hordofaa jirtan kun sagantaa riqicha ragee torbaniin miidiyaa Zaad irraa isin bira ga'udha. Sagantaa kanaan dura jaalattanii hordofaa akka jirtan ragaa isinii baana. Yaada keessanis nu qoodaa jirtan. Hedduun keessan ammoo eeruu nu kennuu dandeessanii naannoo kamiyyuu haa jiraatanii godina kam keessayyuu haa jiraatanii namoonni afaan Oromoo dubbatanii fi seenaan isaanii nama barsiisan nama bohaarsa yookiin ammoo irraa baratama jettanii yaadan kamu eeruu nu kennuu dandeessanii nu ammoo bilbila armaan gadii kanaan akka nu argattan karaa toora WhatsAppiitiin isin beeksisa. Sagantaa keenya guyyaa har'aallee laayik gochuudhaan eegala. Hamma xumura sagantaa kanaatti kan isin faana turu Ansamii Raamaanii nu faana bu'aan affeerraa keenya kan kabajaati. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Keessummaa keenya waamicha keenya kabajanii stuudiyoo keenyatti waan argamtaniif anaa dhufu akkasuma ammoo galatooma. Sinilasitti waan nu affeertaniif ulfaadha galatooma. Galata raafaa jennee keessummaan keenya irraa eenyudha waan jedhu kan hordoftoota keenya wal barimee. Maqaan koo inni duraa Ittafaadha. Inni ammaa garuu Mustafaadha. Ittafaarra gara Mustafaa. Jijjiiramee. Maqaan keellee waliin islaamummaa qabati. Maqaa koollee shaada qabsiiseera. Kamimee Mustafaa ofii jaalattee munyus si baase. Kuma kun jaaladhe maqaati moggaafattu jennaani sheekotii gurguddoo gidduutti yaa'u maqaa sitti tolonna naa dhufee jechuudha. Har'a warra naa dhufee naan Mustafaa jedhee jechuudha. Mustafaan taatee hafti. Mustafaa ta'e mana fee. San dura garuu maqaa Mustafaa jedhamu kana namoota musliimaa irratti jaalataa turte. Maqaa kana yaa'u nan dhagaa darbee akkasuma waa'ee musliimotaan beekuu baadhes. Mashaallah. Ittafaarra gara Mustafaa dhuftee jirta. Ittafaa wayita ta'e sana amantaa kam hordofu? Ittafaan yeroo Ittafaa ture sana amantii beentee keessa ture jechuudha. Achi keessatti illee tajaajilaa ture. Gahee qabda ture. Gaheen qaba. Gaheen kee maalidha amantaa irra turte irratti? Gaheen kiyya waldootiin hooggana hundeesseen qabaachuudha. Ofuma koo hundeessee biraanchiiwwan kan jedhaman jiru miti Dameedhaan isaa? Damee jechuudha. Kanneewwan sana hooggana jechuudha. Kanan ofii koo hundeesse duras immoo waldaan irra ture jira. Innaa walumaa gala nan hooggana ture jechuudha. Waldaa meeqa hoogganaa turte? Isheen guddanne yoo mandhiisee sakaanistii wayyaa 23. 23 guutuu hoogganaa turte. Amma irratti islaamummaan hanga waan caalu si kenneera. Akkas. Waldaa hoogganuu baattullee ruuyitee hoogganaa irra taa'ammaa. Mashaallah. Akkamitti islaamummaa dhuftee? Islaamummaa kanatti dhufuufi sababni nama tokko nama lama gara kana sin fidu. Yeroo sin jedhu intini hafaattuu akkas na godhee naan shaadaa qabadde wanti jedhee maddu qabu. Si galee miti wannoo faatu na aarsee naan shaadaa qabadde. Iddoon kun iddootti yoo aaran dhufanii shaadaa qabatan miti. Yoo aaran ibsaa faa qabatu hin godhamu akkas jechuudha. Nan dhagaa waan ta'eef jechuun akkasii jiru. Durami akkamitti dhuftee dura wanti ati nakastoo jiraate amantaa keessa turte keessatti hooggansa harka qabda ture. Hooggansa sanirratti wanti amantaa sanirraa ati beektu amma irratti hooggansa sanirraa dhufuu kan akka ragaatti nu kaastuu jira. Sirriitti ragaa qubsaa jira. Sartifikeetii sabaa hunda nan qaba. Yaa hooggansa tokko gaafa hooggantu callistee maa hooggansa wanti jedhamu hin jiru. Sartifikeetii kennama waraqaa sana qabattee manni amantaa sanaa sii kenna jechuudha. Hooggansa saniif muudamni jira jechuudha. Muudamni jira yaa. As biratti waan Mustafaan beeku malee namoonni kun waan amantaa biraarraa gara islaamummaa dhufanii dhiyeenya kana keessa deemu jiran waraqaa qabu garuu waraqaan isaanii eenyummaa isaaniiti miti. Waraqaa sobaa ture. Hangam takka si amanuu dandeenya? Namni wayii nama hin beekne haasa'uu danda'a. Garuu namni tokko wayii kee yoo haasa'e si tilmaamuu danda'a. Garuu si ta'ee argamuu hin danda'u. Waa'ee kan kee bakka kee bu'uu hin danda'u. Yaa abbaa ta'e bakka hin bu'u. Abbaan ta'e immoo anaan bakka bu'uu hin danda'u. Ani Mustafaadha. Abbaan ta'e immoo abbaa ta'edha jechuudha. Si galee namni lafa kana irratti bifa adda addaa qaba. Mala adda addaa illee qaba. Tokko tokko ofitti amanummaa kan hin qabne jira. Maaltu ta'e beektaa yeroo tokko isa tokkotu bilbilaa ta'eera. Inni abbaan bilbilli jalaa bade sun baay'ee cannaqamee dhabee maal ta'ee inni bilbilaa ta'e sun hin jiru deemeera. Inni bilbilli jalaa bade kunis deemeera. Turee bulee baajaajii oofa gurbaan intini silkii haate kun jechuudha. Innaa gaaf tokko silkii koo ennaani ani yoomin fuudhee jechuun namichi kun kosif fuudhee jaan jiru. Yoo ofitti amanummaan qabdu ta'e ofumaa si xephexxebsiisa fa'a si haasofsiisa beektaa. Innaa akkasii. Dhugaan bubbultii malee numa baate. Sillee si eenyamee bakka kamiin akka geettu. Ooyee sammaan si kaasa mana citaa baay'ee bareedu jechuudha. Citaa tokkitti ishii keessaa luqqifte sababa tokkitti luqqifte sanaaf inni misattee yaaddu. Inni abjootullee inni misu. Wantichi garuu miidhagaadha. Sababa tokkitti sanaaf jedhee waan dhimisuuf waan mala balleessuuf tokko illee hin qabu. Haala yaaddessaa illee hin qabu jechuudha. Wantichi yaaddessaa miti si galee. Inni haal tokko maaltu jira sooshaal miidiyaa kanarras namoota hedduu argaan oola. Namoonni baay'ee laa barreessu maal jedhu hin deebisuufan illee ilaalinni isa jiila waan hin qabuuf. Maaliif jennaan uummanni jiru maqaa isaanii ammas dhowwuun barbaadu beeku waan ta'eef maqaa moggaafatu. Fiqaaduu dhawoo ta'ee zamzam jedhanii moggaafataniiti karaa feesbuukii dhufu mucuqqudhanii si arrabsu. Sin barbaannu maal fuuta deebi'eeru. Iddoo dhuftetti deebii iddoon kun hannaaf hin fayyadu. Maal taata maddoo kana wanta ta'u hin jiru.
good. Gara kana kan si fide dhugaadha yoo ta'e wanta tuttumaamtu jira. Yoo haala mijeeffachuuf ta'e yoo konkolaataa bitachuu ta'e iddoo sana wanti caalu hin jiru. Kirosadii tokko kirosadii lama sadiitiin lafa garaa keen geessa. Si galee miti maallaqa miti hin argama jechuudha. Asoo wanna san barbaachisa ta'etti yuun dhufu. Agas mara miti jechuudha. Yoo eeyyamaa ofii koon qaba nama dhageen kadhadhu waa hundi nu harka jira. Garuu yoo dhugaan keessa kee jiru ta'e konfideensi hin qabdu. Ofitti amanummaa illee hin qabdu. Dhugaan sammuu kee keessa jiru ta'e jenna konfideensi agas mara illee hin qabdu. Ofitti amanummaa hin qabdu. Qabeenya guddaa qabaatte immoo waan gaarii tokko farkaan qabdu yookiin immoo amantii dhugaa tokko farkaan qabdu yoo ta'e galaana lubbuu keetiif galaas tokko yoo jiru. Kun asumatti si biraa fa'a. Dhamsa bareeda. Gara gaafii si gaafachuu jedhutti haa deebi'u. Dursa kaasaa osoo jiru keessaa bee waan ta'eef yeroo itti faa turteetti wanti ati itti amantu jira. Nuti amma rabbii tokkicha jechuuf daliila qabnu yookiin ragaa qabna. Wanti akka ragaatti yeroo sana Yesuus rabbii jechuuf ati kaattee amma immoo dhugaa ta'uu dhabeessitti mul'ate maaltu jira. Waa'ee Yesuus kana Yesuusin kaleessa illee irra illee nan jaaladha. Hin jibbine hin jibbus. Yaa'u ati waan tokko gaafa haasoftu qaama silee injisurraa yookiin qaama irraa baratti irraa kaatee haasofta. Namoonni nu dursan namoonni gurguddaan hin jiru. Waaqayyo abbaa ilmaa hafuura qulqulluu waan ta'edhamutu jira. Sadan tokkummaa waan jedhamu jira. Waan sana bal'inaan kaasuun barbaadu. Garuu Yesuusin fayyise jaamaa waan ta'eef waaqa. Yesuus du'aa kaase waan ta'eef waaqa. Laazariin faa kaase waan ta'eef waaqa. Hin jedhama jechuudha. Si galee miraakilii hojjechuun immoo akkas hin godhu. Amma maaltu ture doktariin jira. Doktariin sana jechuun anifati koree yoo ta'an jechuudha. Biratti nama tokko dabalannee abaluun kana dhawoo jennee jechuudha. Uummatatti gadi si baaf. Si galee yeroon siin jedhu Yesuus Kiristoos waaqa ta'uusaa doktariin waldaa ta'uudha mala malee macaafni hin jiru. Macaafarrallee hin jiru. Marratti nagarree duris nagarree. Eenyumtuu nu argu jechuudha. Waan lafa hin jirre isaa fuudhamaa miti. Hin jiru. Gooftaa fi waaqni garaagarummaa qaba itti fa'a. Gooftaadhaa fi waaqni waliin argu malee. Gooftaadhaa fi waaqni waliin argu. Gooftaa jechuun anumti mataan koo gooftaadha. Yoo mana qabatee ana manaa kee irratti gooftummaa nan qaba. Ijoollee koo irratti gooftummaa nan qaba. Yoo hojii tokko sararatanyaa adda addaatti qacariin jedhatee gooftummaa qaba. Garuu waaqummaa qabaachuudhaan hin danda'u. An fakkeenya waaqummaa qabaachuu hin danda'u. Gooftummaa garuu qabaachuu hin danda'a. Si galee aangoon jirutti sadarkaan jirutti akkas ta'uudhaan mala. Waaqnii fi gooftummaan waliin argu jechuudha. Waa waliin agarreedha. Walitti firoomsuu ta'e malee jechuudha. Waa waliin qabannee tariitii yoo hubannoon kun dogongora ta'ee jedheeti yeroo baay'ee akka gaafatti waan kaasanii fi maaltu hojjennoo si dhabsiisee reetta fasi. Dur egaa Yesuus waaqadhee mala lallabaa ture. Waan sana macaafarraan dubbise illee miti. Dogoggora koo cimaa jechuudha. Isumanni yeroo baay'ee isumanni jaamaa fayyise isumanni du'aa kaase isumanni biddeen xinnoo tokko akkas godhee nyaachisiise jedhu sana haasofna malee hundee isaa hin qoranne jechuudha. Beeksii isaa ka'umsa isaa waa hunda isaa ilaalle. Dubbistee moo sitti himame garuu kun? No an dubbisee hin beeka waan ta'eef maal afaan Oromooti waan ta'eef sin rakkisu na harka waan jiruuf na rakkisu dubbisuu na harka jira waan ta'eef. Bara kun immoo bara teekinooloojiiti bara waan hundumaa yoo akka salphatti harka keessatti agartuu bilbila kana baattu jechuudha. Kadhaan barbaachisa. Yesuus walumaa galatti gooftummaa qaba waaqummaa garuu hin qabu. Kana amma irratti hubatte. An durumaa beeka jechuun yeroon siin jedhu walfalmii erga jalqabnee nanii waaqummaa kanneen hubachuu jalqabe. Onlaayinii kanarratti karaa tiiktookii walfalmii yeroo baay'ee gaafa naqu simannaa naa toshu nama tokko jechuun walqeequu walitti bu'uu jira miira jechaan garuu naanna simatu. Mariidhaaf si affeeru. Tiiktookii irratti yeroo sana maqaan koo ittafaadhaan hin jiru TV Ilfinaa jedhee jira jecha maqaan sooshaal miidiyaa akkasidha eenyu maqaan kee ittafaadha ittafaan kun amala gaarii qaba waa'ee kan kee rakkoon qabu warra kaan duukaa sobnaa'edha jechuun yeroo hedduu wal falmaa turreera waan ta'eef yeroo hedduu wal falmaa turreera. Hariiroon siif isaan jidduu jiru jira. Yeroo hundumaa wanta irra jaaladhu waan ragaa irratti malee immoo namni sitti bu'u hin jiru ragaa waan qabatamaa ta'e qofaa irratti. Silleen gaafatan silleen deebisa. Sana dura garuu wal falmiin ture ragaa Yesuus waaqadha jedha ragaa fidi miitu godhadheen ta'a. Inni dubbatu ittafaa yoo jedhanii neetworkii koo ta'een bu'aa booddee immoo maaliif waan sana ragaa iddoon fidee deebisuu qabu kan jiru. Achi dura garuu akka jirutti amanteetumaan jiraata. Sirriitti garuu fiikee yaa'ugaa har'arra bor beekaa bulta baraa bulta wanta ta'e miti tibaa bulta malee. Wanti kun mormii osoo hin ta'in mariidha. Mormii yookiin wal rabsuu yookiin wal xiqqeessuu minaamin hin jiru. Innaa sana booddee waaqummaa Yesuus kanatu baay'ee gaaffii natti ta'aa dhufee yaa'u waan tokko irra gaafa jirtu sitti ulfaata si galee amma ammatti waan murteessitu ammuma kaatee waan murteessite waan ta'e gootu miti. Si galuuf iyyoo hojjennoo si gaafata. Namoota si dursan immoo gaafatta gaafichaas tureera. Kana afuurri si ibsa eedha jechuudha. Afuurri qulqulluun si ibsaa kuni nama baay'ee nyaatere si galeera. Fakkeenyaaf ati maqaan kee Samiiraadha yoo ta'e tolashiidha maqaan kee jedhee manni yoo si waamate gaaf tokko gaaf lama dogoggoraa yoo si waame maqaa koo tokko luufii dida fakkaata kanaaf jettee waattata. Irra deddeebiin garuu namoota gidduutti si waame na waattu ati maqaan kee sirrii sabiti waan ta'eef jechuudha. Eenyummaan abbaa biraa kiyyan ta'u. Akkas Yesuus Kiristoos namummaa qaba nama ergamaadhas immoo malee waaqa guutuudha nama guutuudha waaqatti guutee lafatti maal ta'e wanti sun hin jiru. Waan hin jirredha jechuudha bakka ragaan illee hin jiru macaafa keessa waan suni akkuma silee sin jedhe doktariinii ajis jechuu barbaadeen akkas. Kanaafuu ejjennoo kiyyaa dhabuudhaaf kun saabanaa ta'e jedha. Yesuus Kiristoos waaqa kan hin taane jala muree beeka waan ta'eef hubadheera waan ta'eef. Akkamitti islaamumatti dhuftee mi'a adeemsa sannaa himii shaadaa akkamitti qabattee? Baay'ee tokko rakkoodha. Shaadaa qabachuuf waan si dhibu sanbata isaa tajaajilaan ture sanbata guddaa sagantaa dhaqee tajaajilaa ture galgala garuu gaafa sagantaa dhabahu laayivii irraa yaadaa wal mormiitu jira achiin seena beektaa. Yoongastii illee dafee argadhee seenee ta'uu dhaabaadhee jala taa'ee
dhaggeeffadha waan ta'eef. Booddee na seensisaa jedhanii barreesse na laccisiisanii yoo achirratti online irratti dafee maqabadde baay'ee rakkoo ta'a. Dhiibbaan garaagaraa dhufuu danda'a. Sagantaadhaan ba'aa jira bar. Ammuma sagantaa ba'aa jira. Ammatti immoo waldumaa baatee ammatti shaadaa qabatte jechuun baay'ee rakkisaa ta'a. Kan itti deemtuufillee kan biraa dhuftuufillee rakkoo ta'a bakka. nama namtu. Bakka rakkoodha. Inni ulfaata waan ta'eef jechuudha. Achi booddee itti yaade abdiidhaa fi barreessaan ture. Dubbisaallee ture. Inni akka carraa gara mattuu kana deemee ture maskiida diigame sanaaf bodoota sanaaf hirmaatee ture. Gara sana deemee ture. Achi booddee inni abbaa caalii faatii bilbilaa ture jechuudha. Abbaa caalii barreessee fi shaadaa qabachuun barbaade qoosaa wayiitti fakkaachaa ture jechuudha. Sana booddee qaamaan dhuftee na biratti qabattaa jedhan. Natti tole wanti sun qaamaan qabachuun kee jechuudha. Carraan suni. Yaa qaamaan qabachuun. Maaliif ammumatti viidiyoon kee bakkee kana yoo guute garatti deemtullee hin qabdu. Iddootti dubbuu kee ulfattullee rakkisa waan ta'eef. Dhiibbaan garaagaraa sirra ga'uu danda'a. Wanta narra ture hundumtuu namni hunduu beeka waan ta'eef haala baay'ee mijeeffadheetu hin taane qaamuma kiyyaan achi keessaa bahuutu irra jira waan jedhu si galee. Gaafatamummaa baay'ee baattee san baattee boquu ulfaata. Lafa kaa'uu qabda xiqqaate. Nama baay'ee si faana jira. Namni si faana jiru sun akkam ta'a? Namni ati hooggantu akkam ta'a? Namni miseensa si biratti guutee jiru akkam ta'a? Namni maatiidhuma isaatiin si biratti dhufee maal ta'e akkam ta'a? Sanaaf jedhee yeroo xiqqoo fudhadhe malee silaa qaatan qabadha iyyuu waggaa 3-4 kana dura mormiin keenya iyyuu. Kan hunda qorachaa turte. Kana hunda itti yaadaan ture. Sababa kanaatti waan baay'ee na beeyyuu qabeenya baay'ee na beeyyuu alhamdulillah nagaama qabaachuun kiyya nagaana. Maaliif waan hedduu isa boroo jedhee fiduu danda'a. Nama nagaa qabu waan ta'eef jechuudha. Dargaggeessa. Wanti narraa fudhatame qabeenya narraa fudhatan hundasaa wanta sababa chirchii sanaan horatame hundasaa achuma na feera. Daaraa mata yeroo jira dhadhaama bidda bu'ee ta'eera. Ati waggaa 3 guutuu haala mijeeffatuuf eegatee waggaa 3 guutuu akkamii haala mijeeffachuu dadhabde? Si galee raagaa xiyyeeffannoon keenya guddaan halkanii guyyaa wayii kanaa yaaddu qashaadaa kana nan qabadha san jedhus gama tokkoon shakkiidha. Gama tokkoon immoo maalitti godha maaliif na barbaachisa jedhee zimmatteef jira miti eega. Ulfina keettis bu'aa waan ta'eef waan ta'eerraa waan ta'eef amma ammatti iddootti kabajamtu tokkoon iddoo ta'e daftee gaafa dhattu bataam isa gaarii yoona. Uummanni kun immoo agarteetta yoo ta'e maslaalisii gamootti maslaalisii hirkisee yaabbadhu siin jedha abshir yaabbadhu siin jedha takka tores jalaa fuudhaa karaati guutuu lallagaa jedha. Rakkachuu dandeessaa. Rakkoodha abshir siin jedha bakka abshir bakka siin jedha si yaabbachiisa booddee karmati guutuu lallagaa jedha. Wanti fiixee gubbaa geette bakka carraan qabdu lamu kaala fadhoo jedhu takka achumatti fuudha. Lamaan isaa garuu du'a. Lamaan du'a. Lamaan achitti haftus du'a kuftee waan taatus du'a. Sanaaf sadarkaa sana tun qaqqabeen dura immoo waan ta'uudhaa qabu taasisuudha waan ta'eef. Lallabaa man ture. Dhugaa malee lallabaa ture. Carraa konfireensii bahanii tajaajiluus qaba. Sochii adda addaa biyyaa biyyatti namoota jiru jedhaman duukaa deemnee sagantaa kana geggeessina. Sana keessa sunuu si fudhatee badasii galeera tuma wayii dhugaa kanaa yaadduyyuu. Jira kaabaatee lallabuus. Yaa amma ta'e asii sagantaa guyyaa 3 xumurtaa asii immoo si bilbilama. Gaafa akkas akkasitti nuu qabadha waan akkas akkasii mijeessine gana ajandaa irratti kana baatee ajandaa irratti kana ba'a. Yaa waggaa biyyaas sagantaan koo kan waggaa tokko cufaadha. Waggaa tokko cufaadha jechuun har'a Harargeen qabadhe yoo ta'e isattaanu Jimmaa isattaanu Adaamaadha isattaanu immoo Harargee isattaanu immoo Iluu Abbaa Boor isattaanu akkasitti hundumtuu si qabsiifata jechuudha. Inni sagantaa si qabsiisus siif jedhee miti ofiisaati jedheeti dhaabbata isaa waldaa isaa fayyaduuf jedheeti dhattee galii funaantaa waan ta'eef. Atiin sagantaa qabattullee sanu garuu akkamiin ulfaatu Mustafaa yeroo sanitti yeroo tafaa turtetti dhugaan islaamummaa si galtee deemtee charchi dheexee faasoo boo'ite lallabde. Ani irra caala yeroo sana wayii Yesuus baay'ee naasu Waaqayyo abbaatti harkisuutti dhufe maaliif hundumtuu Waaqayyo tokkichaan harkisuutti dhufe jechuudha. Ol siqaan dhufe gaama si galeera jechuun xiqsi namni naa kennu hin jiru ofuma koon baasee dubbifadha waan ta'eef ol harkisaan dhufe ammoo ol harkisaa dhufe immoo keessaa ba'aan dhufe jechuudha ofuma kooyyuu si galee miti. Dalga qabdee achuma dhaqaartaa deemte. Islaama jechuun malee si hafe malee. Addee kana maqaa dhufte taanaan hin badda kaa. Addee bari islaamummaan akka itti nu biratti beekamoo jiraatu namni baay'een akka quba qabu islaamni nama ajjeesaa nama qalaa gara keenyatti immoo wantoota odeeffamaa ture yeroo nuti ijoollummaa turre horii faayiroonnu namoota magaalaa dhaqan kana fa'aa boolla qoffuraniitu irra immoo waa afanii kottu ol seenii jedhanii boolichi si fudhatee fa'aa gadi badaa achi keessatti si qaluu. Musliimoota akkana godha jedhanii. Foon namaa immoo hin gurguramaa gilgilii tokko geessan birrii gilgilii tokko fudhatanii galuu waan jedhamutu haasa'an babar. Ilaalcha hawaasa jidduu ture. Jaaladhu bakka maaliif wanti dhufan gaaddidduun isaanii sirrii miti xonqolaa waan jedhamu waan argee bakka nama sakkas maratanii deeman kana fa'aa jechuudha. Xonqolaa baatee deema dheeyaa waan yaaduuf. Ilaalchi kun dhagaa akka guddate. Bakka akkasitti hin beeku. Hangam takka ilaalcha gadi dhiibbaa fide garuu hubachuu hin danda'amu. Yeroo baay'ee keessummoonni kiyyaallee kaasu kamii ofii keetii wanni ati jettee jira amantaa kanarraa akkasii amantaan kun jettee wanni ati dubbattee har'a immoo itti gaabbite keessa geettee. Waan dhugaa yoo dubbatte sammuun keellee gammadaadha. Jireenyi keellee gammadaadha. Dhugaa dhoksuun gaarii miti waan ta'eef. Asii maskiida gaafa dhattu ati abbaa qabeenyaati ati immoo giddu galeessadha ati immoo qansaraa hojjettaa wanti jedhamee dhattee teessu dha jiru. Chirchii horatte xiqqoo ishii qulfii makiinaa baattee jirta ta'ee jennaan. Ati VIP. Bakka inda bartaa dhattee fuuldura teessa kalaas. Achi kan si geesse qulfii makiinaati malee waan kan biraa miti yookiin uffata keeti yookiin suufii keeti. Yookiin beekumsa amantaa sanarraa qabdu miti. As garuu islaamummaa keessatti qabaadhus dhabis akkuma idduma dhattee argatte sana dhattee teessa. Ati yeessadhaa duubatti deebii maaliin hin jiru. Tokkummaatu jira si galee. Walqixa ilmi namaa kamuu. Qabaattus dhabdus inni sooressi kunis suma bukkeeta. Inni yeessus dhufee suma bukkeeta. Dhattee qabeenyaan gargar hin baatu. Abbaa qabeenyaan beektaa jarjiitu dhattee ati. Wantoonni baay'een ammarratti garaagara ta'anis itti mul'atan jiru. Waan hedduudha malee waan hedduudha. Icciitiin addaallee hin jiru wanta addaallee hin jiru. Waraabessa faati jedhamee jawwee faatu jira bofa faatu jira naamin jedhama. Bofa mitiiti bakka miila kee bareechattee dhiqattee kaatee waan bareedaa kanarra deemtee minxaafii
bareedaa kanarra deemtee dhattee salaatta malee jawween hidhames hin jiru. Warra jawweetu jira jedhanii matumti isaanii isaanumtu jawwee turan natti fakkaata. Isaanillee tarii akkuma kee ilaalcha irratti hojjetame ta'uu danda'a. Yaa macheem lafti itti guddatte murteessaadha. Namni ati biratti guddatte illee murteessaadha sii galee. Akki itti guddatteetu murteessaadha malee nama sana miti. Namni sun gaafa barachaa deemu waan ta'e dubbisaa deemu keessaa ba'aa deema. Akka hin ta'in beeka. Yaa of ta'ee jiraachuu barbaada namni waan ta'eef tokkoof tokko dhugaa barbaada namni. Dhugaa sana bira gahuudhaaf immoo yeroo itti fudhata ta'uu mala. Sanaa fi adeemsa gaafataa adeemsa sanaaf immoo dhimma kee ba'aa jechuudha adeemsaan. As biratti Mustafaa dhagaa guddadhee jetteerta. Islaamni nama ajjeesaa, Islaamni akkasii, Islaamni akkanaa jettee dhagaa guddatte. Si sodaachifne Islaamummaa qabachuudhaaf wantoonni kunneen gaafa dhufee shaadaa qabadhu harki kirkirna jirutti kee beektaa shaadaa dhufee gaafa qabadhu baqa harki akkasina ta'utti kee amma gaasii mannaa deemnu shaadaa kana nan qabadhee garam naagna waan jedhu isaa yaadaan ture waan jedhamu garuu shaadaa qabadhee kee misaama yaadne wanti biraan turre. Wanta addaamtu hin jiru lafti nuti dhanne lafuma namni dhaqee taa'u lafuma beekamaa numaan dur beeku baqa annee garuu sodaan koo guddaan maaltu ta'a kana booddee maaltu uumamaa. Shaadaa booda maaltu jiraadha. Maaltu immoo jira adda kee kanatti milikkita wayii dibu qalamii wayii faa dibu waan tokko laadaa qabu faa dibu jechuun sun sammuu garuu maal yaade ufitti hin dibsiisu jedhee yaadeera. Murteesseera. Isa ofitti diban kana ofitti hin dibsiisu jedhee as dhufee turee bulee jennaan zimzim jedhee hundumtu inni addatti dibatan as jiraa hin jedhee beeka. Lakki namni adda namatti waa dibu hin jiru. Salaata nama boo kana eessisee taatiin. Suma addaa kanaa jechuudha. Salaattee matiyyuu innaati salaata akkas adeema malee namni waa sitti dibus hin jiru. Homtuu hin jiru jedhan. Naan dinqisii badde beektaa baay'ee homtuu hin jiru. Nagaama. Inna namoonni baay'een xiqqoo ilaalchisaan islaamummaaf qaban ilaalcha badaa ilaalcha fokkisaa ilaalcha mataa fi miilli isaa namaan galle. Si jalaa miliksanii. Ammas yoo ta'e haasaa jiru. Dukkana keessa dhaqxeedha. Komentii dhufanii nu barreessa. Jawwicha bira dhaqxe jaajaatamii jaafaan hojjetu isaan achi dhaqxeedha. Isaan immoo birrii akka barbaadan nama laatu foon kee isa darbu kanaaf jettee gubachaa jirtaa'edha. Angoo jiru. Namni mallaqa si kennee jira itti fa'a. Kuni maqaa isaan nu baasanii yookaan immoo faarfannaa isaan nu baasanii ittiin faarfachaa jiru jechuudha. Jira ammarratti argiteerta ati wanta isaan ibsu. Takkaa hin agarreeyan. Mallaqni naa laatamis hin jiru. Poodhuuti shayiitti nu gidamni naan jedhee musliima keessa kana naa godhee beeku hin jiru. Jetteerta sana soo barbaade achumatti hafaa jetteerta. Ambar sii kaase hin hooggantamne deeti waldaa tokko irra hojjetta yoo taate. Takataataa konfereensii sadan arfan tokko yoo qopheeffatte hunda isaachitti dhiiftee finfinnee galtee fataattee jiraachuu dandeessa bar. Wanti cadda kun tokko yeroon kana dubbadhu warra kaanatti illee tolu. Akkamitti akka nu jira nu xiqqeessa. Nama xiqqeessu miti kun waan dhugaa jiru dubbachuudha. Zayitii tokko gurgurachuu dandeessa. Bishaan abbaa gimmaashaa tokko 200 gurguruu danda'a nama tokkotti. Abbaan sirraa bitu halaallatu malee bakka biraa. Akka nan gurgura. Irratti kadhadheera bitadhu waan jedheen bitata namni. Ofii fedhee bitata nan fayyadee bitata waan ta'eef maaltu si dhorka. Sana yaaduu danda'uutu jira. Namoonni ilaalcha adda addaa nuu qabu. Birriin bitamtee dhadheeru. Birriin sun gaafa dhumoo akkam taata. Birriin bitamtee dhadhe ta'ee. Akkanaas. Akkasuma ta'a jechuun wanti ati barbaadee dhuftee waan dhumatu ta'e gaafa wanti sun dhumate bakka turte deebuun keenaafuu. Biyaans nama ta'uu isaanii wuun ibsu jechuun waan ta'eef waama kana kiyaatuu ba'anii yoo rogaa qabute ragaa maduukatu nama duukaa haasaanii wayya. Si galee anammoo wayii waan baay'ee si ibse wanta neessitee si ibse kun dhugaa miti yoo ta'e boritti taasifama waan ta'eef jechuudha. Dhugaan immoo bultii malee ooltu baay'isu. Akkas. Waan baay'ee nu kaastee eenyu irratti shaada qabatti. Abbaa jaalee biratti hin qabadde jaalala guddaa natti agarsiisanii dhugaa dubbachuu fi islaamni tokko waan sobaa irratti jibba malee yoo dhugaaf deemte yoo dhugaaf dhaabatte iddoo sii qaba. Si jaalatee naan si jibbu si jibbee naan immoo kalaas si dhumeera. Baay'ee namni dhugaa beeku sobni isa biratti gatii hin qabu. Akkas. Yeroo baay'ee wanti rakkoo ta'e maal seete namni amantaa ofii beekee amantaa san lallabuu dhiisee amantaa namaa nama lallaba. Si galee islaamni akkas nama godhaa sun ta'in amantaan irra jiru kun kakkanaati kakkasiiti jedhanii nama ibsuudha silaa sirrii. Yeroo baay'ee nuti gaafa waa'ee macaafa qulqulluu nama amantaa biraa keessanullee amantama san keessaa ragaa fudhatte. Jara bira dhufte garuu amantaa kanaaf ragaa hin qabdu amantaa kana qeequudhaaf yookiin immoo ilaalcha san sitti guutuudhaafu masgidii keessa waan akkanaa jira waan jedhu saniifuu quraana irraa akkana jedha waan jedhanii jiru. Garuu gara musliimotaa dhufte ragaan achuma. Amma immoo maaltu jalqabame? Ituu islaamummaan amantii dhugaadhatu ta'e waa'ee macaafa keenya dhuftanii waa dubbattuutu jira. Macaafni si harka jiru yoo gara daandii dhugaan jiru kanatti si marraa yookiin immoo si qajeelcha. Kanumti keenya si harka jiru kun sirrii mitiidha. Kan haasa'amaa jiru malee kan keenya sirrii miti waan ta'eef achi keenya kan keessa sinitti himnaa miti dubbiin. Kan keenya kan komaalla barsiifta anuu beekasiin jedha. Maqaadhaaf achi keessa jira. Maqaadhaaf beenteedha. Maqaadhaaf sana keessa jira. Garuu waan sana gaaffii tokkitti si deebisuu hin danda'u. Yoo si arrabsisi biraa deemi. Yoo miira keessa si gashee si biraa deemi irraan kan hafe waan si ibsu tokko illee hin qabu. Jechuun namni martee masaatii kana nama bara duraan osoo taate gaafa amantaa kiristaanaa ragaa wayii islaamaa kennitu ta'uu danda'a jettee yaaduu dandeetta. Amma garuu marti nu wal qixa harka qabu. Namni yoo barbaade yoo deebi malee. Sooshaal miidiyaan kun tolcheera hundayyuu waan ta'eef miidiyaan mana hundumaa jira. An harka jira si harka jira. Addunyaan tokko taatetti baratti addunyaan tokko taate kana keessatti immoo wanti si yaachisu yaaddeessu illee hin jiru. Kamiimii gaaffii si gaafachuudha. Chaalenjii si godhuun isaa nafu. Feesbuukni kee maqaa wayitiin jira. Maqaan sun ilaan maallee hin jijjiiramne. Ilkaan isaa maalidha? Maaliif akkasii dhiisuu barbaadde? Okay. Profeetitti afaadhaan jira. Amma har'aatti illee namoonni baay'een na barreessu na dubbisu. Obboleessi koo Diinaayaas yookiin immoo Ustaazamiin yaalaa ture. Nama ogummaa guddaa qabu. Peejiidha wantichi. Gubuudhaaf foolorsiin deemeera. Dhiisuuf immoo maqaan kun si qeeksisa. Kaan isaanii immoo akka kan biraatti kan yaadantu jiru. Jijjiiruudhaaf hin danda'amu ture. Jijjiiruuf dhima danda'ama. Waan akkas mara ulfaatu miti. Garuu peejiin akkas akkaawuntii isa kaanii dafee waan si geeddaramu miti. Irra caala baay'ee yeroo hin laanneefanis.
yeroo tokko yeroo lama yaalleerra achumaan ji'a sadii booddee maaliin danda'amu waan jedhametu jira achi booddee illee carraateetti hin deebine iddoo hin tureenis amma garuu inshallah yoo rabbi jedhee achuma irratti jijjiiramaatiin abdii qaba maaliif jennaan peejii dhamatichi malee namoonni baay'een jaaladhee waan mararfadhee achirra kaayee wayii itti fakkaata. Ani akka namootaan beeku akka kotti jechuudha shakkiin namoota irra qabnu sun akkas bira jirutti natti dhaga'ame saniif kan isa gaafadhe. Oo hanga amma ergamteer taa'ee yaade Mustafaan hanga amma yoo ergamama moo akkamii? Ergamtee wanta dibuutu tokko hin jiru kun I don't know namoonni as achi lixan kun fakkeessuuf wanta biyya kana keessatti jiraattu waan ati fiddullee hin jiru iddoo taatee tokko taatee ma jiraatta waan qabatte sana situ qabate kan keessatti namni hin bu'u waan amantii sana qabattee fi yeroodhaaf girgirriin jira hawaasa keessaa wanta dibaatu hin jiru si baramaa kanaas dhaqna ta'ee hafa namaaf waan sana baratee dhiibbaa kan geessisu waan sana kan barsiisu moo si mataa keete jechuudha yeroo ammaatti nama barumsarra hin jira yeroo kollee barumsaaf kennuun barbaada maaliif jennaan yeroo itti taa'ee shamarran faana geemii taphadhu hin qabu godhees illee hin beeku duris hin beeku hin barus hin godhullee kana amma achirra taa'ee waan kan qabne wayii godhu waan bu'aan buusne wayii godhu qubee tokko yoo hin baranaa fi ka guddaa qaba waan ta'eef jechuu barbaade inna umurii nuti qabnu kun walitti deemaa jirra fixaa irra malee itti dabalachaa hin jiru. Irruma irra taara. Nuti guddachaa deemaa irraa umurii keenya garuu dhumaa jira. Mutas deemaa irraa. Fixaa irra. Dhaloota kanaaf garuu bu'aa buusnee darbuu danda'utu nurra jira. Ansammuu koo keessa mul'ata jirutu jira. Wanta nu hojjechuu illee barbaadu. Waan sana al tokko tokko wanti na qabu hin jira. Wanti chaalenjii si godhu jira si galee. Kaayyoon koo inni guddaan lafa kanarratti hojjedhee darbuun qaba hojjechuun qaba itti cichee wanti hin jedhu yoo jiraate tokko waa'ee amantaa goote lammaffaa immoo waa'ee namoota karaa irratti kufanii waa'ee namoota harka qalleeyyii yaa rakkataan firan qabu si galee. Rakkata nama barbaadu yoo ta'e firan qabu. Warra du'aa sooressaa fi hiyyeessaa garteetta yoo ta'e isa kan hiyyeessaa simbirri guddaa bartoochi kan sooressaa garuu salfii makiinaatiif garatti qeessa nadhattu qabdu. Lamanuu garuu du'aniiru. Simbirreen samiillee ni hirmaatti kan isaanii. Yaa jira mitiiree waa hin qalu mitiiree joobirri kun iyyuu dhufa. Waan si dhibu allaatti bichaa taate joobirri kun dhufa waa funaannachuu dhufu hundumtu si galee hiyyeessi baadiyyaa keessatti manni irratti jigee rakkatee boo'ee iyyatee lafa mootummaan hin geenyatu jira si galee maaliif haala nageenyaa tokko tokko jira mootummaan kun hojii guddaa hojjechaa jira hojii guddaa hojjetu iyyuu malee lafa mootummaan immoo hin geenyatu jira lafa sana immoo qaawwa sana guutummaan guutuutti nan duuchaa miti yoo hin danda'e waan xiqqoo tokko dhaqee sagalee ta'ee fi ispoonsarii tokko yoo argame dhaqee manarraa geeddaruun luukii 10 luukii 25 luukii 30 ijaaruun anaaf rabbi biratti bu'aa naa qaba. Duras illee kan hojjetaan ture namoonni na beekan na beeku namoota karaatti kufan karaatti hojjetaan ture amantaa sana keessa gaafan ture maqaa paasteerummaa jedhu maqaa raajii jedhu bichaa baadhiin ture tuuntaan namoota karaatti kufan irratti hojjechaan ture miidiyaa marti gadhiifamaas ture. Yeroo sanatti dhugaadha waan itti amantuuf waan amantaan kan keessa eegamu deeggaraan ture jechuudha sanaaf har'allee waan sana daangutuun barbaadu yoo rabbi jedhe immoo maqaa isa kana immoo dhiibbaa guddaa namoota isa tokko bira tolide isa tokko bira tolide achi yaalchisuudhaa fi qophiidhaas jechuu barbaadeen malee. Yaada keessa jiru. Malee jaaladhee miti wantichi guyyaatti yoo xiqqaate miiseejii 50 60 hanga 100 barreeffama karaa gaa maal taate si jaalannatuma si jaalannu kosii gubbaa irraa akkasidha yaa naa gala wantichi. Jibbaan ilma namaallee gatiin qabu yeroo baay'ee jaalalli namaallee gatiin qabu. Yaa waan immoo tarii ilaalcha biraa kan keessattuu immoo tarii yoo jiraate nama kara deemaas miti ani nama guddaadha nama ilaalcha fagoo qabudha wanti karaa amantaa jijjiirtee akkas goote waan ta'u argattu tokko iyyuu jiru akka itti amma namoonni beekan konkolaataan bitameefiira mana viillaa bitaniifiiru viillaan nuti xiqqaatanaa bituu barbaachisa ta'ennaan ni jigiraallo wana bitame ni jigiraallo nama miti ani maal wana bitame rakkoo tokko iyyuu hin qabu hin danda'ama ta'ee qilleensuma gartuu mana na ijaarame natti tola hin danda'ama ta'e hin danda'amu immoo akkuma ilmi namaa jiraatutti garuu jiraachaa jira namaa gadi immoo hin taane jechuudha kanaaf maqaa daldala akkasii yoo hafe gaariidha jechuu filimsii kaase. Kanaafuu namatti quba qabu osoo hin ta'in osoo gatta'anii dubbisanii. Waa'ee ofii qochuudha anumti kun eenyudha jedhee namichi sun amma namni waa'ee ofii isaa wallaalu bara. Si dhoksa garuu atamoo ofii kee amma barbaade yoo ta'e waa'ee ofii keetii wallaala. Of jalaa moo isa dhokatta Mustafa? Dhokattu of jalaa waan ofii kee beektu sana garuu baay'istee natti mun barbaada. Biyaansoo baay'ate waa'ee cimina kee natti mun barbaadaati. Ishee sana achi keesse. Kanaaf amma abaluun kafaree abaluu maal ta'e waan sana gaaf tokko nagarramee illee hin beeku. Nanni bullee na yaachisu illee iddoo illee kenneef hin beeku. Maaliif jennaan nama tokko deema nama 100 dhufaa jira. Kalaas sila sii gaaseera waan ta'eef. Kun gaafii hin qabu. Ani illee dursa dubbachuuf yaalee jira. Islaamummaan qaawwa isaan nuti bubbisuu hin qabnu yookiin immoo rabbii qaawwattiin jara gudatu madaalli wayii gajjadhee ittiin san ol kaafatuun hin qabu. Abbaan lubbuufiif jedhee islaamataa lubbuu fi itti ibiddatti yoo barbaade immoo deeme keessan buudha. Garuu hawaasa kana kallattiin taanetti waamurra lubbuu fi illee bitanii lubbuu ofiiyyuu bituu baattu lubbuu namaatiif yaaduu qabda maaliif lallabneeti gootu hawaasa baay'ee bira dhaqqaba hawaasni kun immoo saba keetiin waa wahii keessoo gale waan xiqqooyyuu duuniyaa marrattu jechuudha lafuma jiraattu irrattu baay'ee siif dhiphaadha. Atiin hattee maqaa keetiin maatiin kee hidhamu jechuudha hangas takka akkas maatii uummata kana laaluu danda'u qabda. Asumaanuu ammallee gaaffii dabalataa sooshaal miidiyaa kan kee nan hordofaa tiktook irratti illee wantoota
namoota deemanii kana yookiin immoo islaama keessa dhufanii fakkaatanii ergama nu kenname galmaan geenne piraankisin goone asiin isin baasne achiin isin buusne jedhanii maaltu jiraame maaltu si dhagaame wanta xiinxallite hoo jira akkamitti irraa of eegganna namoota kanarraa nuti yeroo baay'ee namni islaama gaafa dhufu baay'ee gammanna sabni salee namni tokko lubbuu isaa ibiddarraa bitee waan ofii jaallattu biliskeetiin jedhuudhaan jiru jira waan kanarraa maan nuun jettaa wanti taajjabdee jira maaltu jira al tokko namni biyya guddate gaafa dhaqu innis akkuma lammii biyya sanatti of yaada har'an Ameerikaa dhaqe yoo ta'e akkuma nama baarii dura Ameerikaa nama ture tokkotti nuuf yaadaan wanti jirneen faa jedhisi yaa miidiyaatti gaafa dhuftu xinnoo tokko nama duukaa dubbata xinnoo tokko si galeera wal kaastee haasa'uun barbaaddu sagalee kee TV isa jalqabaati inni kan garuu wayi biyya kana waa hunda beeka magaalaan geenye hin qabu namni hundumtuu namni baay'ee namni gurguddaan nu durseedu globaliidhaan maaddunyaa mandara tokkodha waan ta'eef har'uma dhaqee waan addaatti ta'a si galee waan addaa gaafa ta'u immoo min chigiraallee hin nagar kanoon godhe dhee yaada waan ta'eef biyya jijjiirrachuun nama cimaa sin godhu biyya jijjiirrachuun sin jijjiiru sammuu kan jijjiiru biyya jijjiirrachuun namoonni tokko biyya jijjiirratanii akka nama ofiisaa jijjiirametti of yaadu sammuu makee keessa jijjiiramni jira otee jijjiiramta malee biyya jijjiirteef wanta jijjiiram tokko jijjiiru miti islaamummaa kana qabachuun chaalenjii hedduu haa qabaatu arrabsoos haa qabaatu jecha hedduu haa qabaatu si galee arrabsoon akka jiru sunuma beekuu danda'u sirra jiraata chaalenjiin hin dhabamu beekuu qabda maaliif ilmi namaa kun amantii kanattis kootu dhufuus baadhu waan kamitti yoo jiraate waan sin jiru dhabu lafa kanarratti yoo ta'e darbee fiiraa ingalaaf birrii waan ta'eef min chigiraallu maaf dadhabaa'e yoo tin hojjettamoo ta'e qoricha wayii qabaa'e waan sin jiru dhabu namni si galee sanaafi ati immoo sanaaf iddoo qabaachuun qabdu namni amantaa kana xiqqeessa jedhee dhufe ofiisa xiqqeessa malee amantaa kana gara xiqqeessu raawwatee hin qabu. Ofiif xiqqaatee keessaa ba'a. Akka isaatti xiqqeesseera garuu xiqqaafate wanti innaa musliimonni kun si jaalannaan sin jedheera sila si jaallatu si binaan garuu dhumaadhaan jedhe amma nargirraan si kaasaa jiraan garuu rakkina kee ta'anii ilaaluun barbaadan yoo itti beeloftes ilaaluun barbaadan yeroo sin jedhu maaltu sin mudate kana kaasaa jirtaa jechuu dandeessa anu fi waan argee qaba sin jechuufan ituu ati waallee itti naasa'in namni fuula keerraa waa dubbise akkasuma namoota gurguddaa jira bar namoota sirka piroofeeseriitti maalitti baratanii maal jedhan fuuluma kee kana miidiyaa irratti ilaalanii waa kan sirraa dubbisantu jira waan ta'eef. Ati akka keetiitti ejjennoon ati islaamummaa irra qabdu maal fakkaata akkamiin si fudhannume jechuun keessi keenya akkamitti si fudhachuu danda'a ejjennoon ati qabdu maal fakkaata ejjennoo kee barbaanna waan ta'eef ammalatti. Galatoomii ejjennoon kun guddaan gadi taa'ee barachuudha. Gartee ta'ee sooshaal miidiyaa kun hordoftoota yeroo hundaa laayiviin seenuudhaan yoon seeni gooftaas jira marii jira ta'e wal falmii yaadaa jira ta'e sanarratti darbee nan bana garuu taphaaf garuu waan kan bara tokkoo fi abbaan ta'e dhufee dibbirti taphuuf baneen beeku akkasillee godhu ejjennoon kun inni guddaan silumaa waan iddoo sii kaasan ture ergaa gurguddaa sila sii dabarsan ture wanta inni qabadde sun anuma baasa sii galee kaayyoon kee burjaajaa dha'oo ta'e namaafis hin galu osumaafis hin galu namni siin fudhatu. Isnee kan qabdu. Damee mukarraa citee lafa bu'ee taata jechuudha takka mukarraa ammoo citeera kun damee isaatti gargar ba'eera ta'ee taanaan waan tokko gatiin qabu. Itti godheefis illee illatu jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi ilaalchi fokkisaa akkasii. Noormaali yaadatuun kaayyoo kanaan qabaadha ta'ee waan kanaachi immoo akkuma sila namoonni keenya jedhan sanaaf dhaqxee kanaaf dhaqxee ambar yeroo har'aa jechuudha. Baankii gurguddaa jira. Haala mijeessaa jiru bar. Akka barbaadetti haala barbaade mijeessee si galee ramti. Asuma har'aas hin jechaan jira. Waa'ee sakaleessa darbee miti. Asuma har'aatti irra jiru kana jechuudha. Yookiin immoo namootuma gurguddaa jiran dubbisee kaayiraan hojjechuu barbaade waan jedhee asoofsiisee nama hojjechiisa meeqatu jiraachuu malu. Asii galee miidiyaan qabuunis beeksisan hojjedha siif hojjechuu barbaade waan jedhee laminatti jabaatee yaadu. Sanaafi amantii rakkinaaf jettee hin qabattu. Rakkinaaf jettee immoo hin dhiiftu. Waan namni jedheefis hin qabattu. Waan namni jedheefis immoo hin dhiistu. Sana beekuu gaariidha. Galatoomii Ulfaadhuu Mustafaa yaada bareedaa nu kaasaa jirta. Hayyee kabajamtoota hordoftoota keenyaa sagantaan keenya ammas akkuma itti fufetti jira hamma asii dhuftanii nu faana ture keessanii galatoomaa ulfaadhaa jecha sagantaan kun ammallee hin xumuramne amma xumura sagantaa keenyaatti ammoo nu faana bu'a. Tole Mustafaa gaafii keenyatti haa deebinu bilbila kee barbaacha guddaa boodaan argadhe akka carraatee si barreessaa si bilbilaas ture gaafa akka carraatee bilbila kee argadhe yeroo jalqabaa bilbila kee irra gurratti qabadhu faarfannaa wayii irra jira indoon gurreemi. Okay xirri. Waamichi faarfannaa wayii irra jira faarfannaa ta'e wayii irra faarfannaan sun maaliidha amma irratti ammoo hamma ammaa irra turu maal barbaachise FB tole saniif kan ammoo galla salphatti irraa kaasanii. Takka dhugaa dubbachuuf wayii sanaatti takkaallee yaadeen beeku garuu irra jira sirriidha yeroo tammanaa kaaftu kana sammuutti naan. Ani sobni miti garuu. Sirrii mana wantichi sagalee waamichaa irra jira namni roonaa bilbilu xirriin duree irra jiru jira miti kan salphaatti sirrata garuu weessa takkaallee yaadeen beeku. Ati waan ofirratti achi bilbileef ta'uu danda'a ture. Anama kun amma sirraa dhagaa kun salphaadha waan ta'eef. Rakkaa'uu keen beeta garuu waan ofirratti achi bilbileef tarii yaadu. Isa tamma kaaftuu yaadachaa jira laakunu wallaahi innaa kun akkasuma salphaadha waan ta'eef hin jijjiirama inshaalla. Hangama kootiin tokko baa akka sirreeffattu sitti maa lama fa'aa moo dhiifama gaafii kana kaasuu kee wal qabate. Mustafaan mudannoo addaa qabaa jireenya kee keessatti dabarsee amman islaamummaa dhufe keessattuu. Mudannoon egaa
ilmi namaa kun gaaf tokko chaalenjiin argeen beene gaafa xinnoo rakkisa si gade. Rakkoon xiqqoo qabdu. Yaa gaaf tokko nuufi mokiyya asimiin dhukkubsadha si gade. Saayineesii dhumarraan gara asimitti gaddarama asimii kana si affana si gadeera. Sanan qaba hordofii ati gochuu qabdutu jira. Wantichi immoo waan namaadha waan ta'eef. Tiriitimentii barbaada. Baay'ee yaala barbaada. Gaaf tokko kan taane na dhukkubee yaa yeroo kana ofirratti qabdu hin jiru. Yeroo kana namni itti dhiyaatu hin jiru. Fi koo nama reef shaadaa qabateedha. Nama gara daandii dhugaa kanatti dhufeedha. Yoo Oromoo dhuftee shaadaa kana qabattee akkasirra kadhi jechuun immoo hin tolu. Miidiyaatti illee dubbachuun immoo uummata kana xiqqeessuus ta'a. Baay'een dhibbadhee baay'een cannaqamee wantichi immoo yeroo siin kennu hafuura kanan baaftu. Nama ukkaamsaa. Bakka si affana baay'ee cannaqamee sana booddee mana yaalaan deeme waan tokko farkaan qabu bilbila koorra waan tokko iyyuu hin jiru. Namoonni na jaalatan namoota jaalatoota hedduun qaba. Garuu sana keessa nam tokko illee wayii kana kaasuufis hin barbaanne bakka dhaqee dooktarri tokko bakka arganaan jira si kedee maal taate naan jennaan asii miidhan jedhe dafii qoy achi galii naan jedhee na eege naan jedhee dafii mastaaggashaa wayii naa kenna riifate asirra na waraanee achi booddee chuma taa'een xiqqoo of na wallaalchisee lafa hin jiru wallaalee yeroo murtaa'e booddee gaafa nu baru dooktarri na bira si banameera naan jedhe bakka amanaa banameera hin jedheen wantichi gizaawwiidha malee yaala si barbaadaa kun ammaaf si fayyada marfee nama si kenne kun ammuma xafuura keessi yoo si fayyada malee yaala si barbaada yaala kana gochuu qabdaa of yaaluudha qabdaa yoo ati zimmettee madhiisaa deemte wantichi sitti cimaa si miidha waan ta'eef waan jedhu dhugaan sitti jechuun kara deemtonni kunis maqaa nu balleessaniiru waan hedduu qabdaa chaalenjii hedduu jira kana bar namni si yaaluu danda'u namni tokko iyyuu hin jiraata waan ta'eef akkasumara waan uummatatti waan namni tokko si yaaluu danda'u chaalenjii addaan inni qabu isa kana ammallee yoo rabbi jedhee biyaas tu yaala argadde natti tola si galee tarii namni sammuu isaa keessaa waan danda'a qabaachuudha mala namni tokko utuma inni jiru yoo si jaaladhate utumata jirtu si yaale gaafati miidhamte akkasumara miti sitti dadhabeera waan ta'eef. Ammaratti gaafaati duute fa'aa ababoo si qabatanii dhufuun erja'anii si bo'uuni. Anool ka'ee galatoomi edaasitu dhufee jedhee wanta hin jedhu noo hin jiru waan ta'eef. Ammoo namatti dhufuun. Yaalli kiyya ammattidha wantichi immoo narra bubbuleera waan ta'eef kanaan dura yeroo sitti hin kennine yeroo si galeera dhibee guddaa dhadhasee deemma kanatti amanaan turre amma garuu cimaa dabalaa dhufe hin beeku doktoroonni kan kiyyaa kana nama biratti darbee bira dhaqu yeroo ammallee akka eegamutti wanni ta'an jiru innaa kanaaf yaala nama barbaachisa rabbi jalatti hima yaalli harka namaan jira fi yaalamuuf immoo maallaqa si gaafata maallaqni kee immoo uummatuma keeti sana siin jedha. Chaalenjiin inni biraa inni addaati jettuu jira laata kana dabalata kana cinaatti. Anamma maali dhabeetta uummata gidduu gaafa deemu agarteetta viidiyoo tokko yoo ta'e uummatuma gidduutti waraabatuma deemu salaam alaikum warahmatullahi wabarakaatu jedhee uummatuma gidduutti waraaba. Adde Sheek Mustafa asitti siftanii jalqabdanii jechuun uummata jaruma gidduutti waraabateef jechuudha si galee amma sodaa isaaniif keessa baate. Sila haala mijataan eeggatu. Bakka attuma isaan laalanii waraaba viidiyoo biraa sodaa isaanii naqu maaliif diinii kee yeroo dhaabbachuuf sodaa maaltu na gaafata maal waan tana ta'eef deemiti waan ta'eef waan addunyaa hundi beektudha dhugaa ilmi namaa hundi beekudha inni waan hin taane jechaa jiru kunis dhufee daandii dhugaa kana qabata waan ta'eef sheekii dhuftanii irra immoo qorichicha fidanii qorichicha mana keessaniitu viidiyoo sitti waraabaa jirtu keessa na geeshitee beekaddoon si galee an sheekas miti sheekas hin taane garuu nan ta'a. Inshallah. Beekumsuma gaafata akka qabeenyee miti akka kaanii. Akkas. Kanaafuu barachuma. Qorachuma gaafachuma hubachuma gaafata. Kaayyoon kun guddaan amma barumsatti gadi taa'uudha barachuudha chaalenjiin yaa'u waan hedduu jira si galeera namni akka duraa sana kee jirtaa kana kee jirtaa jechuudhaaf amma miidiyaatti gaafa namni si argu hundaan guutuutti fakkaata si galee waan makiinaa goodaa kana dhaabdee walitti fakkaata barqaawwa keenya yeroo kamiyyuu mul'isnu uummata kanatti immoo gadi baatee miidiyaatti kana keessa hin jira itti wayii rakkina kee yeroo taasiftu miti maal fayyaa qabdaa hojjetatee nyaattus hin jira namni gaarii miti jechuudha ammatti wanta hin dandeenye yoo jiraate fooshee bushuu miti wayii nani kaasaa jiru wayii fayyummaa kiyyaa irratti xiyyeeffannoon kun guddaa wanti yeroo hundumaallee na yaachisu tokko barachuudha gadi taa'ee lammaffaan garuu wayii fayyummaa kuyyoota jechuudha maaliif hin beekta waan ta'eef ilaashaan taanee sii qabu gara sana asitti immoo kan keetti immoo himatta kan kee nama kan keetti himatta. Kiyya waan jettutti waa dubbatta. Kan kooti waan jedhutti himattee argattus dhabdus nama sanatti himatta jechuudha. Ta'uun taatoo baatuun ta'uudha. Yaada bareedaadha Mustafaan turtii gaarii taasisanii yeroo baay'ee bal'aa fudhachuu baannullee jireenya namaa baay'ee wantoota sa'aatuu yookiin daqiiqaa keessatti dhumatanii miti waan ka'uu qabaaf hin ka'a jennee yaannu qofa kan kaasnu maatii keessan keessaa namni dura shahaadaa qabatee jira fi booda namni shahaadaa qabatee jira amirratti fiidbaakiin dudduubeen maatiin si qabu egaatti shahaadaa qabachuu kee dhagahanii maal fakkaata mee. Maatii keenya gidduudha zarumaan zariima keenya keessa musliimni jiru. Abbaa 14 takkaama hin jiru musliima waan jedhamu takkaa hin jiru. Si galee warri dura turanii warra qaalduufaa ture. Ittaane immoo peenteedha. Pirotestaantiidha jechuudha. Baay'een isaanii tajaajiltoota madda addaati. Ati yeroo jalqabaaf musliima keessaa taate. Yeroo jalqabaatiif alhamdulillah. Yeroo jalqabaatiif nuuqaa kan argadde. Egaa yeroo akkasii kana namni iddoo sii qabu jiru si galee. Inni si faana dhalates, inni maal ta'es, inni akaakayyuu kee ta'es, inni daadaa kee ta'es, inni suma kee ta'es, inni wasiila kee ta'es takkaayyuu otoo amma fakkeenyaaf otoo rakkoon tokko narra ga'ee namni dursi na qabu jiraate nama musliimaa tokko akka ta'e beeka. Kanarraa kan hafe akkan duullee kadhachaa jiru jechuudha.
Durraa kaasii erga goote immoo zarii keenya maqaa dhoofsaara waan ta'eef durraa kaasii sassaabbadhu gara keetti jedhu. Kanaaf akka rannaa godhanii kadhatu jechuudha si galeera. Dubbii namootiyyuu gubbaa malee jecha namaa waan ta'eef. Otoo harka namaatiin taate amma barane nama taa'ee dhufee si faana haasoo miti guyyaa irraa kan argate. Akkamitti dhaga'ama maatii ofiitti himte immoo akkamitti dhaga'anii akkamiin jedhan gaafa dhaga'anama. Nam tokkotti hin himne shaadaa qabachuun koo xiqqoo ishii erga bubbulee booddee miidiyaa irratti gadhiifame. Miidiyaa gaafa gadhiifamu sheerii diyuutii maalii ta'e garmalee gali bit godhe miidiyaa. Gaaf sanaa gaafa dhagaan hirrifatan akka warraatti walitti yaa'anii boo'utti ka'an. Boo'icha ture jechuudha. Namni gaafa du'u hin beekta gadda sana akkuma kanatti. Inni paasterii isin dabbaa qabeenyaa isin maalis namni dhufanii waan haasa'anii anachi hin jiru nafaan immoo haasa'uu danda'anii bilbilli koo cufaadhaan argachuu danda'anii cillif. Sanaa booddee yeroo murtaa'e booddee namoonni naa bilbilu. Bakka guyyaatti yoo xiqqaate bilbila dhibbaa meeqannaa bilbila moo jedhe nama tu'anti. Bakka natti tumamaa wala bilbilli. Rakkoon kee maal sii furuu hin dandeenyu nu biratti hin furamu. Yoo fi keenya dadhabne uummata waa siin goosifnu wanta fedhii ilmi namaa dhaabbataa miti garuu hankaayyoon koo inni guddaan dhugaa argachuudha malee. Qabeenya sitti meera lotoriidha. Harruma siifaa ati immoo harruma sii bahee takka guyyuma lama nyaattee faduuta. Waan rabbi siin eeyyamne waan tokko iyyuu baasiin qabu. Sii galee wanta itti dhuftudha. Wanni si fayyadne wayii si fayyadu. Kun waan foon kee fayyadudha. Dhimma lubbuutiif garuu wanta itti gootu bu'aan ati buufatu tokko iyyuu hin jiru karaa haqan ta'an irra deemtee jechuudha. Karaa qaara deemtee garuu harkas duwwaas taatu waan barbaaddeessoo taate karaa dhugaa qabattee isa kaanitti isin deemtee jechuudha. Gaafiin qabu kun. Akkas. Namoota amantaa kaawwiniitii fi waan dhaamtu qabdaa maatii keellee dabalatee namoota amantaa biraa keessa jiranii fi waamichi gootu jira. Akkuma amantaa keessaniitti maaliif amantaa kanarraa wanti akkas jettee irraa beetee dubbattu hin jiru jedhee yaada. Yoo jiraatellee ammaaf jarjariin barbaachisu. Amantaa keessanirraa wanti itti himtu jira. Amantaa keenyarraa isa duraa sanarraa wanti itti moo jiraate Yesuus Kiristoos waaqadha kan jettanii Yesuus Kiristoosii waaqallee hin taane macaafa keessatti waaqallee ta'uu hin danda'u. Hin jiru waan macaafarra hin jire tokko Yesuus Kiristoos waaqa jechuu hin danda'an hin ulfaata. Ergamaadha nama dha'ee nan fudhadha. Isa nuuf isaatii jedhee sana nan fudhadha. Garuu wanti nuuf isaatii naasofne sana hin jedhuun galee gara waaqa isa nyaanne isa hin dhugne isa hin duune koottaati karaa dhugaa kana qabadhaa. Isa bakkeetti jedhamuu fi isa keessa jiru adda baafadhaa isin nuti koottaate ilaala. Amantii kana duukaayyuu wal bara isin jedha. Amanuu baattanii amantii wal baradha. Warra qajeelchuu barbaadii maraa maatii keessa dabalatee maatii keetiin jalqabe namoota qajeelchuu barbaadii maraa rabbiin haa qajeelchu. Rabbinaaf haa qajeelchu. Maatii ofii bidda bituu wanni caaleen jiru. Akkas bari isaan keessa nam tokko tuunaa qabate natti tola. Garuu rabbi immoo kanan godha dheerinaa baddadha. Maaliif jennaani? Isati salphaadha. Namni numtu du'aa kan inni naa godhu isadha. Namni karaa dhugaa kana gaafa argatu tumaayyuu ballachaa deema. Warra hafeefillee hin yaadaan wanti gaariin addunyaarra jiru. Amma sabaama jiru hin hawwama adeemsi keessochiin kee waa'uun hin hawwisiisa. Maalchi dhagama garuu jechuun. Burii kootiif iddoo guddaa hin qabaadde malee waa'ee nama har'a dhufee yookiin si dubbisee yookiin si jabeessee yookiin gaabii wayii sirra kaa'ee si gammachiisee si kolfisiisee galgaluma tokko kolfaa bulta bakka ganama gaabii sun xuraa'eera waan tokko gatiin qabu. Gaabii san biraayyuu darbuu dandeessaati. Hin dabarta wal bira dabartu gaabicha achi darba takka dabarta wal faallaa wantoota dura sii gaazeera waan ta'eef iyyuu karaa dhugaa kana gaafa qabattu bakkeetti jecha baay'ee siin jedhu sii galee akkasumas illee baay'ee nan argani sanii badaa yeroo faana dabarsuus illee barbaadu maqaa musliimotaa immoo barreeffatanii dhufu waan hedduu jedhu sila sii gaazeera sanallee laaleen isa siin jedheera maaliif gama kooteen arrabaan itoo taane dhugaa ilaa filaameedhaananii waan agarsiisee akkasaan gara amantii dhugaa kana dhufan godha waan ta'eef jechuudha. Inshaallah ittafaa kaleessaa Mustafaa Har'aati lallabaa turte tajaajilaa turte har'a immoo dhugaan sii galtee gara islaamummaa dhuftee jirta maqaa kiyyaas maqaa uummataas maqaa istuudiyoo kanaas bakka bu'ee gara karaa dhaloota keetiitti baga dhuftee. Amiin ulfaadhu. Tiyaansii immoo istuudiyoo keenyatti waamicha keenya kabajjee dhufuu keetiif galatoomii ulfaadhu irra deebiidhaan. Ayyee isinillee na yaafattanii sitti naaf hiruu keessanii fi guddaa galatoomaa ulfaadha. Miidiyaan kun caalattu bal'achuu guddachuu uummata kanaaf sagalee ta'uu danda'utu irra jira waan jedhu dhaamsa gosa guddaadha. Namoonni miidiyaa kana ilaalaa jiran miidiyaa kana jabeessuutti qabu tumsuu qabu gama hundaan waan jedhu dhaamsa gosa guddaadhaan jedha. Dhaamsa keetii dabarsitu Mustafaan kana dura sooshaal miidiyaa irratti miidiyaa kana yookiin immoo keessummaa kiyyaa argitee beektaa asumaan gaafisi kaasa. Keessummaa keenan argaa. Keenyuu fa'a. Kan abdii argeera. Ustaas Faraan illee argeera. Na bira gahaa jechuudha. Lamaan argite keessaa kamtu si ajaa'ibee? Hundi isaayyuu barsiisaadha. Wanti na ajaa'ibee yoo jiraate seenaa Ustaas Faraan dabarsan dhiibbaa bahinsaa sun abbaan isaan irratti gochaa turan sana gara daandii dhugaa kanaa gaafa isaan qabatan. Daandii dhugaa kana gaafa qabattu namni si hiilu hin jiru. Ituu meeshaa wayii farkaa qabaatee asitti si fixee darbee jaalata. Maaliif qomoo isaa hundatu achi keessa waan ta'eef. Sirraan jechuudha dubbiin qabadu akka ilaalcha sanaatti. Kanaaf chaalenjii sana hundumaa asii galee miila duwwaa deemeera akkas ta'eera rakkina amma namni hin beekne achirraa wanta guddaan baradhee jechuudha. Chaalenjii keessa darbuu danda'uun akkasirra jiru. Beeloftus beela kee obsuu rakkattus rakkina kee obsuu danda'uun akkasirra jiru. Gara kanatti waamicha gochaaf hin jira. Isuma isaan harka jiru itti mee isa kanammoo barachaa jira waan ta'eef. Gaafa barattee immoo si eeyna bakka ati gettu rabbitu beeka rabbi gadi sabni kee barbaachisaadha. Inshaallah bakka guddaa itti si eeyna. Sheek Mustafaa bira tartee Haji Mustafaa illee. Haji Mashaakum malee bakka takka akka argattu. Yeroo har'aa bari waldaan makanaa bushuu mitiiti.
of hoogganuun mataan isaa ulfaataadha bar yeroo irraa. Namni of hoogganuun iyyuu namni tokko mataa masaa hoogganuun baay'ee ulfaata akka ta'e Yoo beeku. ofitti fakkeesse malee ulfaata. Of hoogganuun nun ulfaata. Garuu kaayyoon kun guddaan egaa yoo rabbi jedhee rabbi harka jira. Kaayyoo koo silasii kaaseera. Kaayyooma sana irratti baay'ee hojjechuu barbaada. Namni hundumtuu immoo du'aayii gochuu qaba. Mustafaa kana du'aayii gochuutu irra jiraata akkas. Inshallah dhaga'anii jiranii. Yaa. Namoonni musliimaa obboleewwan bal'aa qabna waan ta'eef Mustafaa du'aayii godhaa. Tajaajila waldaa 23 turte. Inshallah beekamu yookaan aangoo musliimummaa keessatti qabdu 23 ol yookiin 230 ta'uu danda'an beenu. Inshallah bakka fagootti akka walgaruu abdii qaba. Nagaarra nu jiraadhu. Hawaasa kanaaf immoo waan bal'aa sirraayina. Abdiin ofii baattuuf abdiin namni sirra kaa'ee ati abdii namaa baattu tokko miti. Nama abdii namaa nyaatu rabbi sin godhini. Amiin. Dhuma irratti carraasii kennuuf deema. Namoota jireenya kee keessatti bu'aa bayii baay'ee si duuka ba'anii gaddasii wajjin qooddatanii gammachuu si faana qooddatanii tokkoon tarkaanfii keetiitti si faana jiran kan itti galeeffadhu malee biraan darbu jettu yoo jiraate abbaa fi galeeffadhu. Isa jalqabaa uummata musliimaa hundumaa galateeffachuu barbaada. Hundumaa galateeffachuu barbaada. Maaliif jennaani qaamaan walirraa fagoo jiraan iyyuu malee miidiyaadhaan yaadaan wal bira jirtan. Immoo haadha tokko Makkaa jedhamu haadha jabaduudha. Biyya kan biraa jiru. Nu beekuun illee baanu rabbi beekaa isaan ammoo caala of beekan maqaa kana. Haadha yeroo baay'ee naa bilbilan. Akkam barachuu qabu nutti moroon waa hundaallee tuu dadhabeen utuu maal jedhini ganama galgala bilbiluu maalitti ooltee eessa ooltee eessa jirtaa maal barattee waan baratte irraa meenaa jedhiitu jira. Digalee haadha akkasiin qabachuu barbaade. Haadha si kenne rabbi. Akkas. Waan sirraa fuudhee bakka si buuseera. Yaa. Ulfaatanii jazakumullahu khairan jennaan. Ulfaatanii umurii nuuf dheeratanii rabbi umurii isaanii haa dheeressu. Amiin. Asumaan dhagaa jiru ta'e haati kiyyaa haadha ni jaaladhuuf kabaju rabbi umurii isaanii naaf haa dheeressu. Na gorsu iddoo guddaa qabu gahoo kan qabu naaf himu gad taa'ee barachuun akkana irra jiru naaf himu miidiyaatti dhuftee waa'ee quraanaa waan haasa'iin barattu malee dura barachuu si barbaachisa. Waggaa 2 gidduutti hin fixxaa. Kanammoo gatteessee baratte maleeti akkasuma onni hin ta'inii abdii guddaa sirraa qaba jedhu galatoomaa ulfaadhaa buleettii isaanillee baay'een galateeffadha. Buleettiin isaanii namni jabduun tokkos jiru isaanuma irraa hin dhagaa jira. Du'aayinaa gochaa jiru jechuudha. Uummata hundumaa sheekotii ustaazota namoota musliimaa biyya alaaf biyya keessa jiran namoota koomentii na godhan namoota na jajjabeessan namoota yaada na barreessan jabaachuu sirra jira. Iddoo akkasii gahuu sirra jira warra jedhan hundumaa uummata kiyya hundumaa baay'een isin jaaladha galatoomaan isin jaalala. Keessumaa irraa ol kaatee. Hayyee galata kanarraa fi isin jedhan isaanillee ati booda dhageettu waan ta'eef anummaa sitti ta'e tarii ati dagachuu dandeessaa nu ammoo nama waasii godhe kanallee hin beeynu rabbi ammoo beeka rabbi jazaa keessan isin haa deebi'u barakallahu fiikum jennaani an ammoo carraa yeroo baay'ee nama muruu fi ofii muruullee aangoo itti qaba aangaanas bira jirutti. Aangoon kun mageessan. Mustafaan kabajamii ulfaadhu nu kabajje stuudiyoo keenyatti argamtee gaafii nu kaasnu hundaaf deebii gahaadha sirriidha jettee yaaddu waan nu laatte galatoomii ulfaadhu mana nagaatti nu galii wanni balleessinii yoo jiraate immoo afuunnaan illaahi sagantaa bareeda ture si wajjin xumuree jira. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulfaadhaa sanillee galatoomaa rabbi sinaa kabaju umurii nu dheeradhaa kana caala iddoo bal'aa iddoo guddaatti warra deebi'ee rabbi nu haa godhu. Ulfaadhaa. Hayyee kabajamtoota hordoftoota keenya sagantaan keenya guyyaa irraa kana fakkaata hamma xumuraatti obsaan nu faana butanii waan nu hordoftaniif atis isinis isin hundi keessanuu galatooma ulfaadhaa jecha torban sagantaa keessumaa biraatiin hamma walitti deebinutti inshaallah. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.